Hamza, Hamza, kininje, damsa mai taran tara geza, sheekhaa fi amitiin isa kajaan dhageessani, nutiin kunis wanni bijaabaanii uumamuu isaan nyaatan jeete, hawaasa keenya kana fayyaduu qabnaa maddaadhaa jedhaa bakka hundatti wanta galtan keessatti dhaabuu qabdanii jee miree miti. Kanaafuu nutis eega rabbii kan nu fide waan amiira sheekaatii fi dhaamsa sheekaatii fi amiraatis ilmaan ga'uun keenya dirqama ta'a. Kanaafuu eega rabbiin kan nu fide nutis adda fudhannee ganda keenya kanaas hawaasa keenyaas akka gaariitti kitaaba keenyaaf fardeeffannee ganda keenya kanaas qaraasinnee akka gaariitti isaan kana fayyadnee akka mahiisa biratti illee rabbi biratti illee isaan kanaan booda rabbiin keenya biratti illee itti galata arganna. Rabbiin keenya sallallahu alaihi wasallam irra caalaan namaa nama fayyadee jedhe. Khayrukum man ta'allama al-ilma wa 'allamahu jedhe. Kanaafuu nama ilmi tana baratee nama barsiise waan jedheef kanaafuu nuti barachuu teenya baratu jirra. Hawaasni keenya kunis baadiyyaa nu baasaniiti nyaata dhugaatii nu godhanii akkasiin nu qoraasuu jirani. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam man ahsana ilaykum ma'rufan fakaafi'uhu jedhe. Nama toltu takka isinit dalage galata galchaafi jedhe. Nuti wanni galata galchinu dirqamni keenya hanoota jiru isaan nu barsiisuu jiranii mire dirqamni keenya hanoota jiru isaan kanaaf tola ooluun keenya isaan kana barsiisuudhaan isaan kana mee akkamitti barsiisuu dandeenye. Ani barkanarratti obboleessa gammadaa wallaatu waa'ee mudhakanuma keessi akkuma itti gartee ol baasee dhimma dura gartee naaf mijaa'in dhibbi malee kanaaf duraanis anuma keessi kanarratti waan isin takka hin qabu kun amma inshaallah gartee atummaa kaa addunyiitee yoonis karaa ijoollee na deebisee karaa dargaggeessaa na deebisee karaa hunda sirraa hin qabu karaa tirna keessa hunda. Inshaallah bakka rabbii si laafis hin qabu anis bakka rabbii na laafis hin guutin hin qabu. Akkasitti gaammantan isaan kana barsiisuudhaaf akkuma mayilisattuu kaa madda godhannee madda qaraamsanitti adda fudhachuu qabna dandeenya kana fayyadamuudhaaf. Amma hanga rabbiin nama heddummeessee daratoota heddummeessee kan ta'anitti amma naaf almaamsichaa jiraa mire hanga gaddee heddummaatanii darataa rabbii heddummeessee adda fudhannutti dirqama takkaa fi lamatti fudhannee isaan kan barsiisuun dirqama ta'a. Hanga suuti ati ijoollee xixiqqoo ta dhiiraatiif ta dhalaatiif waan ijoollee taate duraa wajjin ijoollee shamarraniitu kanaas irraa qabuu qaba. Anis gara abbootaatii fi gara hayyootaatiin hundaa'u ani inni qaba ati sana qabdi akkasitti ijoollee keenya likkii qaraatinee waan dhaamsa maayilisa keenya nu dhaaman ammas dhaamsi kun beekadu afaan maayilaatiin nu dhufe malee rabbumaa fi rasuulaa nu dhaame. Wannummaan bira jiruuf waan waan taate likki jabaannee keenyaaf barannee isaan kanaaf barsiisuu qabna. Akka gaariitti kanarratti akka wal dubaaran galle amaanaa rabbiiti. Inshaallah. Si rabbi na laafisu. Ati rabbi si laafisu. Inshaallah anis karuu hundaanuu sirraa hin qaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Kan gartee rabbiin karaatii teenya tan gartee waggaa guutuu irra baanee gartee mataan nu dhukkubun malatti adaan malatti asiin ga'uu keenyaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bookitti nuti qeesinaadha. Maal jechuun waggaa guutuu gartee qaraatii ta'e qadaamina itti rabaanee kaniifuu gartee rabbi kan galatoofachuu qabna. Akkasitti inshaallah qaraatiin teenya gartee yeroon takka galaa takka galgala akkuma jaan sanitti har'a gartee yeroon nuti jirru sunis yeroo galaasanii jechuudha. Akkuma isin gartee amata kana waggaa guutuu anillee ne gara biitti isin qaraa isaa ba'e ifiifillee qaraa ba'etti akkasitti anillee gartee soommanaa jecha shayinii kan kun qaraatii torbee kana keessa cufnee jirra. Akkasitti inshaallah borullee anillee kana biyyaatiin deemu deema. Akkasitti inshaallah kaniif gartee gaa sheekha keenya deemeettanillee kan hin dhiisne qaraatii teessan darsii godhuu qabdanii jechuudha. Inshaallah hanga rabbiin isin laaffisee galgalaa fi ganamaarraayis darsii godhuu qabdan. Akka gartee qaraatiin akkuma gartee gaafa nuti asii qaroo jirru akkuma gartee as duratti jirru jechuudha. Akkasumatti itti jabaachuu qabdanii jira. Taatiin montaan. Taatiin montaan. Akkasitti inshaallah jabaadhaan jira. Rabbi gartee waliin nu haa deebisu fayyaa fi nagayaan gartee mataa nu dhukkubuun malatti rabbi waliin nu haa deebisu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa rabbi alhamdulillah gaa kajoollee diin nu barsiise gara saaleen amma sa'aan galaa geesse jaa dhiiroo kiyya tokko faanoo dhiiroo aggaran gallame majlisaanii tokkotu dhaabbatanii dhiiroo mee akumarra qalbiin ichina gara galcheeti irri dawwaleetiin laalaati. Hello Hamzaa kiyya dhageessu abbaa darasaan gala haateeti isinoo barana galuu yaatan moo maaliif akka turtan dhiyaatan gaammaan tana nagaa rabbi sinaafi dubar duraan gaddee akkuma calcallitteeti duraanii dhuftanii takka takka nu bobbohaarsitanii abbaa kiyya bara akkasitti irra qalbina akkuma karaa kana cina yaaddeetiin kophaa taayetiin afaan kaa'achuuf jiraati bakka du'aa'ee si godhaatuma qalbiin karaa keessan kana cina kaa'ate akkasittiin si dawwalee bara dhufa jirtan gaaree akka saanaa haya nagaan kottaa alhamdulillahi rabbil alamin dhufu jirreetti ijoolleen kun harrumaantoo dhufu jirreetti yaa rabbi alhamdulillah. السلام عليكم. وعليكم السلام أبي يا أباغي أبا نجابدا نكانا تاي نجيك أبدا أسمعنا تا جرتني ما يرتني قراتنا كم راتين بريد أبا ها نجيك أبدا نجا الحمد لله الرجل هنا أي والله إذا خرج جرت الريب وجماعة سني دول بنا مرة خرج الرا إذا مرة مولى النينة تو ها يعني من يبقى غرميرة أبا كبرنا نجابدا نجيك أبدا والله قراتنا نجيك أبدا راتين شيني بس نجا نجيك شيني ها نجيك الحمد لله نجا كمان يا دفع سمله زمانك نجد ترجم الجهة بار فرانو قلبنا كمتي سيادة دان سني جكّه خارج زمانك قلبنا تشوف دان تبرر بس نقد ولا أبو خارج جريت تسان إذا كانوا كم كم تنتظر إذا مرة مولى النينة تو يعني ماله اللي واسين بيزنس يا أبا هي برا سمعتين دعاء قد جرا قدني نجيك قدنا كده كمان إسرين نجا قبضنا كبرا الحمد لله كراتينو راتين دي بريد ولا ها رات مكة برنا بيزاو والله اي والله برضو عين نسلي ورج بس لو مجھے بھی پر ادھر سے کہنے کو ها لو مت میرا نہیں جوئی ذکر اي والله مگر رب دوم بن ارے ها او راتين بريد تو الحمدلله کو ان جان خرج نے ها مگر راتين تم نے سومن اچ نہ وگلے ها انو ارد بن غاد لني رب ياغل اي والله اسيتي لگے کب دني نجا في سنس ها نجا والله يا ده غير سمله أكمل كراتين سلاوي سنيل الله ما راتين إيه برنا ما والله راتين کو برنا ما نگرے ابا ها pero ammo ko an nakade jirmale ما لبا ثانم بان كراي ده نقول رابطو بدور بتجاري مال سلا لا بالبل مو ko nabitte bar بالبلا ده بالبلا يا جامع wan هو في ده نقابر دراني جيم
bilbila wanti hin taajame ها amma ijoolleen gariin ammoo warri bibbitachuu jiru na bira ها ijoolleen saahibban kiyyaa أيه gariin amma kitaaba shariifa umar ibbaa bituu jiru jira. ويسبان اللي فين غرغرام عمر بام دي بلا متو Maa wallahi isin dararu ها an bilbila mutu bichaa sana naabitti jedhuudhaan مهم. akkuma isin naabittanii sosomaan beekuutiin ها bakka ofirra maali diraadarraa hojii بالبلي سلاخن ما تقبض خنا مخابرات جرا bilbilli kanaan kun abbaa bakka kan madagolaatii fi sagalee sheekaa dhaggeeffadhu malee waan takka gabbuusuuf kanaan wannan ta'u مالين قبوس سلا kitaaba silaa umar ibbaa fi maarree bitti jettu san ها an سلكو ما قبا silkuma irratti hin gabbufadhu ها akkasitti silkuma sana naa bitta kitaaba sana itti gabbufadhee tumaan bakka waan silaa biitti sharii umar ibbaa fi maarree bittu san ها an bakka sanumarraa hin abbaa qaraaba وسبحان الله naa bitta يا المخية كجا جامع سلكي يوتن متو بات اندران بيت سلكيني قبدان زيدان سلكيني تبراج جريجت سيفين بت هو فيتي ونغافت ويتن سينغون ايسا ما تربي هاري تبي اتمان دي كندا ناجبانا وام فيتي وتاتيو سيفين بت اما سلكين ميكا جاندو بيسي كتير سيدا abba wasu kiwo ma rakasha ka kitaaba din sin rakasha kun mudidam هو مديدمي ya kun mudidam brown الله عليه وخا وهم تدليدي wa hunda uka شيخ وفي قبد ما كتاب اسمه sheekhaa sitti dora fate fet ايه kitaaba irra gabbufatee mu jiraatu akasi هاي كجا جاو غاري هوغزا كتابني كتابات في مابدا برفت مو sumarraa hin bakka gabbufadha ها isin wa hunda baay'ee gabbifite ايه kitaaba sanii dararoo jeetu waan sirkii bakka asir kuma sanaa bitan kan rabbi rabbi ni alaafis تاتغا ايه برجام مو مالجان وانت كده ودنا اسمد فنين عبرني اما لك خاشين بيخدروا ان غايتي ما زمان انا ايه برجانو مار برجانو سلك مالنا اسر جرا اسر ارغتيدي اكت ارغتني بيتا ارغتيدي خوبا ديدم جتم ديدم شان غوده وچي تته وگچ ريت فروت وجين دبر فتة بتتباغيا والنبي سيچخا تكنجر تبي اتم ما نبدو ديبين كف taate inshallah وام فيتنا غافدو قرات متيت ربدو ديبين ايه baay'ee faana isa kutan umman teman baram mantana asman kara magala kana jadi kota kam yani de magala tol putane Ufagane. dadhee ol deebi'ee yoo rabbi yoo nama agarsiisu ah dadheetiin ol deebi'amu rakkoon ko bobbi ta umma de tibar nagarran umma de garti taate abba ah taate gabbiseetiin ah deebi'a naga Rabbi naga naamil keesu amin 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 sitti hanak mutasan ya rabbi silki me kayse la silki tay ni fadu olitti salaamu alaikum abba wa alaikum salam abbi nabiya duftani dhufne kuno milkoytanga kuno silkii sarabinne ha laal kaa kuno silkiin tana waan baara kanuma meu sino jamale ndugamti ya silkira ee allah 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 ida lubu ma bu qarshi kuma didem ja eeqa silkiin abbaa kiyya waynuma abbaa kiyya numa jabeeffadhummo si harkaa lafan buuni argate ergatte kala tumi abba kaa rabbi saamil keesu wallahi Laatuma muraasa abbiba jedhamti waan si duba haadhu bakkalleen silkiin ka hoggaan akka laale wanti akkuma birillee lafa buuteemmoo maal si duraan cabine jabeeffadhu laman buutu waan itti godhan ni jira ah gubbaa tanarraa magaalaa maayii qarshii bana oomaan hin ta'in ah sanumaan itti godha uummata kan taatu amma isi wanni hundi suma keessa jirte jechuun wanni qaraatu uummata akkasuma keessa haa qara'uu malee namaanoo qaraa sun taatu namaan karaa isumo akka ajaa'ibattaati akkasi gaa bargaa wanti gari ta'e ofii qaraatu ta'ulla ofii fi qaraatu namaa qaraa isuu wayyaa fin jee akka ajaa'ibatti sheekaas akkasumatti hin dabarfadhe waan bade ah sagalee sheekaa hundaatu akkasumarra hin ofii kitaaba mata lejjiin kitaaba akka ajaa'ibatta hin jabba ah kunoo ilaalta kan inshaallaa sin garsiisu hundaa'u rabbiin waa laafisatu du'aamutti naa godhe qaraatitti kenna ayyee du'aamumaan si godha taate taate abbaa hoo rabbi jabeeffadhu taate abbaa rabbi irraa si haa barsiisu amiin amiin waan salaati barbaaddu hunda keessa rabbi olis si haa qabuuti abbi jabaadhuuti tanaa miti tanaa oliitu nu gaafadhu ati ammoo jabaadhu as booda irra laafate waan feete na gaafadhu dhageesse taate jabaadhu sirritti taate inshaallaa abbaa rabbi si saamil keesu du'aan xiyyaas booda jirti godhu amiin amiin garuu immoo rabbiin ni danda'a hayye umruma hin ta'e naaf harees amiin yoo umriin ta'e naaf dheerannaan inshaallaa ni baruun kiyya gartee inshaallaa abdii anillee firraa hin qaba hayye garuu immoo du'aamumaan akka hin daganne abba abbaayyi allah allah dhugut du'aanis dagadda baran akka ati aalima naa taatu bara taate baaqadha amma gandaas xiqqoo ni yaadu ah deddeemeetiin gandaas ka warra ismanii faayisumuu irratti dabalu jira ah dabbisee bakka adiirra faaraas dubbisee ah of deebi'ee kaa ijoollee adiiranii deem dubbisne alhamdulillah